بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمال مزينكم مال جرمت وكانسا شيء شملج يعني شملج نومي قيت ثلاث قوتا بكما جالتمو خبجمو بريزيدنتي بيتنا طيب أردوغاني جاري أما تكو إيجا جارمي بيفهمه كل سجل بركم ولا ما في كل سديت تجارمه akka biyyatanaatti nama gabbataa biyyatanaa haddaan faffagaatee sagadu san nama kum 67 sagachiisa yeroo takkatti nama biyyateenyaa akka xiyyaa keetii kana kuma 120 sagachiisa marraa takkatti shintibeetii isaa albaaneetiin yeroo takkatti nama 500 seena bakki ta'anii immoo salfiitti eeggatan jechuun hanga humba'u taajirri fedhe biyyateenyatti wanni akkasiin qabu maal jettaniin soofarra ta'anii eeggatan nama sodaachisaa shintibeetii waa afaan naman juun mana fincaanii afaan naman juun bakka mana fincaanii isaa maamsaal shintibeetii caalaa bakkee mana fincaanii seenuudhaan dhaabatanii eeggatan sun maal fakkaata? Waajjira guddaadha jettee saffii qabattee ji'aan baallamni sii baallamamee dhayxee waajjirichatti ol galtu caala shintibeetiin isaanii bakki teesseeti mana fincaanii eeggattee wodaattee bahuudhaa deemtu sun. Bareedinni isaa immoo yoo waan duniyaa keessa jiru yoo waan akhiraa taate malee. Reefu gamasii goos deemnu karaa bahara gubbaa baanee markaba makiinaa teenyas markaba gubbaa yaabbachiifnee goos baanu gama Awurooppaa kana gisee as baanu Aashiyaa irraa jechuudha. Awurooppaa irraa Aashiyaatti baay'ee. Hoggaas baanu markaba yoo keessa dhaqaniitti sagadan malee ijaan gisee harka nama sodaachisa. Kana maalumaa itti sagadee guutaa jechaa dhufne addunyaa irraa masgiinni akkanaa akka jiru natti fakkaata. Bismillah nuti wanti jennu qaallicha Xayyib Rajab Erdogaan jedhamu kana rabbi umrii isaa keessa barakaan waa kun majdii seenaa islaamaati. Hamma jiraatanitti namichi kun taariikha kaateera. Nutis wanni nuti as amma biyya Tarkiyaa Istaanbuulii waan argine kana wanni nuti fudhannee gallu himmaa guddaa fuulduratti kaa'achuu bakki hin gahamne hin jiru. Qaallichi kun qabsoo gowwan hedduutiin rabbii asiin gahee har'a waan yaade kana tokko lama jedhee hojjetataa jira. Nunis rabbi bakka sanaan nu qabu. Yeroo abiyyi masgida guddaa akka alamaatti ijaarame gaafa jiru akkana abbaanamu yeroo Lakki sun katti salaatamu miti bar. Kan namni daawwatu barbaada malee katti salaatamu ta'uu rabbi beekaa san dhiisatti. Masjidni diraar jedhaa jiranni. Kuni masjida taqwaa rabbii irratti ijaarame sodaa rabbii irratti ijaarame. Masjidni diraar gisee kamiinuu jira. Masjidni sodaa rabbii irratti ijaarame gisee kamiinuu jira. Masjidni kun yeroo tokkicha nama 67 biyyi kun yeroo salaatan walirraa fagaatanii salaatu. Minxaafiin isaa waan inni fakkaatu kun olaalaa minxaafiin isaa tokkichatu waan bu'ee fakkaata. Malee waan namni asuma keessa dalagee faabrikaan dalagee fakkaata malee waan dalagamee fidanii afaniin fakkaatu. Masjidni kun masjida tabba wayii irratti ijaarame waan akkasii kana hedduu qaba Erdogaan. Maal osoo dhuma silaa gareen isaa ka'ee filmaatarraa ka'ee filmaanni isa filachuu dhiise waan akkanaa dhibba meeqa ijaarratee qaba waan adda addaa jechuudha waan namni buqqisuu hin dandeenye. Kun masjidni kun mabraatiin amma akka kanatti wanta godhamee dhaabate kun osoo silaa istirii isaa akkamuma godhanii fannisan laataa akkamuma godhaniiti dhaaban laataa akkamuma godhaniiti akkanatti rarraasuudhaaf hiree argatan laataa masjidni kun itti rarraafamuudhumaafuu piroosesii warra rarraasee kun maal fakkaata laataa oomina ajaa'ibii. Bakka khutbaarraa godhan fooqii biyya teenya irra dheeraa. Bakka khutbaarraa godhan fooqii biyya teenya irra dheeraa. Bakka khutbaarraa godhan dhugaadha kun nuti fooqii biyya keenya fakkaata bakka khutbaarraa godhan dheeraan sun ilaala. 9 darajaa 10 fooqii 10. Akkas darajaa 10 qaba. Darajaa 10 sanarra dhaabbateef da'waa yookaanis wanta godha khutbaa godha. Ustaaz Raayyaa maal fudhannee galla nuti amma kana laalle masjiida kanatti argine biyya argine jechuun ana makka kiyyatti masjiida biyya teenyatti goojoo guguban san warri ciisan gubusan osoo kana arke islaamni akkanaatis ni qabaa osoo arke addunyaa irratti dhiiroo san gubuu miti islaama qubaa'utti ni fuudhaayii waan jiruus. Kun biyya bareechee biyyatu ittiin bareedee innis biyya bareeche kun masjiidni gisee kamiinuyyuu biyya bareeche
Iddoo kamiyyuu biyyatti ittiin bareeda. Warri masjiida gubee bare keessa jiraatu gubataa dhaba. Namni keessa isaa gubate waan biyya bareechuu, waan lafa bareechuu fi waan namni ittiin bareedu hin guba bara. Kana wanni nuti irraa fudhannee galu gudduun himmaa gurguddaa amma utubaa kana meeqaan dhaabanii fidanii asiin ga'anii yoo jette manni hammaamni manni fincaanii isaanii nama 500 gisee tokko keessumsiisa. Inuma mana hammaama isaanii caala immoo bakka taa'anii salaa shinti beetii eeggatan yeroo agarru amma achitti bannee kaasuu dhabneeti nu jalaa dabarfate almuhim masjiida ajaa'ibaati himmaa gurguddaa fudhatee warra galuun waa ta'e. Salaamu alaikum.